Kibbali tashaggarraa naatolee keessatti manneen gubaatii fi saamichee jiraattota irratti taasifamu jabaatee itti fufem. Jaaleraan gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessitim. Yeroo itti Oromoo ta'anii dhalachuu qofaaf wabootu mana kee bira socho'a ni nyaachistaa fi ilmaan keetu miseensa isaaniiti jechuun waraanni Abiy Ahmed uummatatti bobbaasaa jiru gara laafina tokko malee namoota ajjeesuu saamuu fi mana irratti gubaa jiru kanatti maatii hedduun rakkoof saaxilamaa akka jiran jiraataan nuti aanaa toleeraa dubbisne tokko rakkoo isarra ga'eerraa ka'uun ONM itti meera. Obbo Badhaasaa Diriirsaa jiraataa godina Kibba Lixa Shaggar aanaa tolee ganda biliidaati. Rakkoo isaan mudates akka nuuf himanitti waxabajjii 2024 waraanni garboonfataan PP aanaa toleerraa barii lafaa dukkana da'oo godhachuun na ajjeesuuf dhufan. Yeroo mana dheessee harkaa boosuu haadha warraa kiyyaa fi daa'imman kiyya 3 mana keessaa gadi baasuun mana kiyya qabeenya guutuu waliin ibiddate shiduun guban jechuun dubbatu. Qabeenyi isaanii guyyaa sana gubates teessuma mukaa fi pilaastikaa 10 siree kan irra bulan 2 uffannaa halkanii uffannaa maatii guutuu midhaan nyaataa xaafii ardaba 10 qamadii ardaba 12 shumburaa ardaba 6 baaqelaa ardaba 2 gubuyyoo barbadeessan qarshii 66 jalaa fudhachuu himan. Erga saamanii boodas ollaan manni gubatu arguun yeroo birmatanitti reebicha irratti taasisuun akka deebisan itti dabaluun himaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Baaboo Guduruu keessatti waraanni faashisti Abiy Ahmed dargaggeessa tokko ajjeesan. Jaalguyyoo jaarsoo waan qindeeffate qabam. Oromoon akka mataa ol qabaatiin deemneef qaya hawaasa Oromoo hunda keessatti gadi naqanii kan jiran koloonii Abiy Ahmediif ergamtoonni isaa namoota nagaa siyaasa keenyaaf yaaddessoodha warreen jedhan sabab tokko malee ajjeecharra raawwachaa jiru. Godinaalee Oromiyaa hundi deddeebiin duulli uummata nagaa hidhuuf ajjeesu daran kan jabaate yoo ta'u, Ona Baaboo Guduruu Gandilaallistuu Looyyaa waraanni murna gabroonfata BP Situu Boofaal mijees jechuun nam maqaan isaa Raarsa jedhamu gaafa waxabajji 2024 akka hidhan jiraattonni nam kanas manidhaa keessa guyyaa 4 tursuun gaaf waxabajji 2024 ammoo manidhaa keessa baasuun aarsuu kanneen saarrasaa sitti roobsanii ajjeesuu jiraattonni onumsunitti maqamaati keessaniitti waraan bilisummaa Oromoo keessa jiri jechuun dararaan daangaan qabnidhaa haasan gajjeechaatti irra raawwatamaa jirus dabaluun dubbatan. Godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaa keessatti waraanni weerartuu faashista Abiy Ahmed saamichaa fi gubaatii manneen raawwachuu itti fufan. Jaalkennaa sabaa dabalata qabam. Maafiyootni maqaa Impaayera Itoophiyaa tiksuun bobbaafaman yeroodhaa gara yerootti meeshaalee gurguddaa fayyadamanii uummata nagaa ajjeesuu fi manneen irraa guggubuu dabalatee gochaa badii qorqalbii fi diinagdee hawaasaa miidhuu irra deddeebiin raawwachuun uummata rakkoo argee hin beekne rakkoo hamaaf saaxiluun egeree saba kanaaf yaaddoo ta'aa jiraachuun mul'ataa jira. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 11/2024 aanaa Goorodoolaa ganda Adaadii fi ganda Baalaambaliitti waraanni weerartuu PP manneenii fi qabeenya uummata nagaa ibiddaan barbadeessuu fi kaan immoo akka saamaa turan dubbatamaa jira. Guyyuma kaleessa waxabajjii 11 kana ganama keessa naannoo sa'aatii 2 irratti nama maqaan isaa Malkaamuu Galgaloo jedhamu jiraataa ganda Adaadii kan ta'e obboleessa keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan manni 2 jalaa gubameera. Dabalataanis guyyuma wal fakkaataa kan aanaa Goorodoolaa ganda Baalaambalii keessatti manni maatii tokko maqaan isaanii Adan Xebboo Hoxxee jedhamuu fi ilmaan isaa Taajuraa Adan Xebboo akkasumas Falmataa Adan Xebboo jedhaman manneen isaanii hundaa gubuudhaan beelladoota manaa gaala loonii fi re'ee isaanii hundaa saamanii maatii isaanii waliin fuudhuun mooraa waraana magaalaa Jiddoolaatti geeffatanii jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa keessatti hidhaa jabeessanii jiraniin dararaan kan duraarraa cimee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalacaaluu roobaa dabalata qabam. Sirni bulguun Impaayera Itoophiyaa Kolonel Abiy Ahmediin durfamu waraana isaa uummata nagaatti bobbaasuun uummata nagaa maqaa garaagaraa itti maxxansuun darara hamtuu agarsiisaa jiraachuu jiraattonni murna kanaan miidhaan irra ga'aa jiruun ni addeessu. Golee Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti waraana bilisiqinnaan hidhamaa saamamaa ga'ee isaarraa godaansifamaa fi ajjeefamaa kan jiru sabni Oromoo ammas kan yeroo kamuu caalatti ergamtoota sirnichaan darara hamtuu dhala namaaf hin malle keessummeessaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsu. Haaluma kanaan waraanni abbaa irree bilisiqinnaa waxabajjii 11/2024 godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa ganda Buukee Akkachee keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa fi ni bilbilteef jedhuun nama tokko kan maqaan isaa Lalisaa Biyyanaa Garbaa jedhamu reebicha hamaa irratti gaggeessuun mana hidhaatti galchuun dararaa kan jiran ta'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Garooduu keenya biyya alaatii argannetti yeroo dabarruu bidiruu godaantota Yaman irraa liqinfamteen yoo xiqqaate namoonni 49 du'uu isaanii dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksise.
Guutuu gabaasa kanaa jaalboora addunyaa akka taanutti isiniif dhiyeessam. Bidiruun baay'inaan godaantota Itoophiyaa feetee qarqara Yamanitti dhidhimte yoo xiqqaate namoota 49 galaafachuu dhaabbatni godaantota idil addunyaa IOM beeksiseera. Kanneen balaa kanarraa afan lubbuu baraartotatti akka dubbatanitti bidiruun kun godaantota 250 ta'an feetee turte. Kan garagaltees bubbee amaarraa kan ka'edha. Akka ibsa IOM'tti bidiruun dhidhimte godaantota 260 feetee turte. Kanneen keessaa 145 lammiilee Itoophiyaati. Kan afan 115 ammoo lammiilee Somaaliyaati. Warra duunii fi baraaramaniin alatti namootni 140 ammallee achi buuteen isaanii hin beekamne. Akka godaantotni balaa kanarraa lubbuun oolan jedhanitti dooniin kun dilbata darbee Somaaliyaa Bosaasoo bakka jedhamurraa ka'uun gara Yaman qajeelan. Dubbi himaan IOM Muhammad Yaal Abune jalaa balaan ammas qaqqabe kun nageenya godaantotaa irratti hojiin atattamaan hojjetamuu akka qabu agarsiisuudha jedhan. Gareen lubbuu baraaruu bakka balaan kun qaqqabe naannoo Aljariif jedhamutti bobba'uu himan. Hanga ammaa kanneen du'uun isaanii mirkanaa'e keessaa 31 dubartoota, 6 ammoo daa'imman ta'uu dhaabbatichi ibseera. Kanneen lubbuun baraaraman ammoo 71 ta'u. Lakkoobsi namoota du'anis baraaramanis yeroo yerootti dabalaa akka deemutu eegama. Aangaa'onni magaalaa Rudum kan ba'a magaalaa guddoo Yamanitti argamtu akka jedhanitti bidiruu kana kanneen yaabbatan keessaa garri caalu lammiilee Itoophiyaadha. Godaantonni kun Yaman keessa ba'uun Saudi Arabiyaa seenuuf itti dhimma ba'u. Aangaa'onni bulchiinsa Rudum Adi Al Hurmaam bidiruun kun kan dhidhimte qarqara galaanaa osoo hin gahin duradha jechuun Aljaziiraatti himaniiru. Namoonni bakkicha turan lubbuu namoota hedduu baraaruun ibsameera. Barbaachi itti fufeera. Waa'ee taatee mudatee mootummoota gamtoomanitti gabaafameera jedhan. Akka ragaan UN agarsiisutti bara 2023 qofa godaantotni 97,000 biyya Yaman ofiifuu waraana keessa jirtu seenaniiru.